Ashamaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya jira jechuun iddoo keessa nagaan waaqayyo sinii kaawayya ulfinni jira. Innaa kottaa bira dhufteen handhuudha sagalee gara fidite. Innaa buna dhugaa jirraa kottaa hundi keessanii buna dhuganii Sirraa illee fagaate beektaa jiru. Kana dileetti godhee bakka tokko kan biraa mucaan lafa rafuu dideeti. Astaga ya itu berapa?